Imaanaa lubni bal'ina sarkaan osoo hin du'in dura maatii fi hiriyoota dhiyoo isaaniitti akkas jedhani. Maal galgashimii limataa hoo qeedeettana harma muraa gurraan nageenye morma muraa moo ijaan argine. Imaanaa lubni bal'ina sarkaan osoo hin du'in dura maatii fi hiriyoota dhiyoo isaaniitti akkas jedhani. Awwaalcha koo irratti namni kamiyyuu gurraacha uffachuu hin qabu. Namni hundi uffata adii uffachuu qaba. Namni hundinuu bu'aa osoo hin taane faarfachaa na geggeessuu qabaa jedhani. Awwaalcha isaanii wiixata geggeeffamu irratti namni hundi yoo danda'e uffata adii yoo uffate gaariidha. Kana utumaan dhaggeeffannu waan bara tokko lubni bal'ina sarkaan dubbatanii ni yaadadhe. Isaanis akkas jedhani. Humni xiqqoon tuffatamtuun wayii karaa lixaa Oromiyaa ni kaati. Humni kun garuu gaafa isheen suuta dhangala'aa biyya kana dhuunfattu nan argaa jedhan. Yoo humni kun aangootti ol ba'ee sabni Oromoo rakkoo isaa duraa ni irraanfataa, ni kabajamaa, ni gammadas jedhanii bar tokko raajanii turan. Yaa ijoo koo waan kun ta'uuf waan jedhu natti fakkaateera. Sababni isaa kun mallattoo hedduu argaa jirra. Sochiin kun hunduu suuta biyya kana dhuunfachaa fi humna caalaa akka jiru argaama jirra. Injifannoon kan saba bal'aati yoon jedhe na komattuu laata. Yaa ijoo koo waan baranaa qabaasa dadhabneerra. Ammayyuu waan ajaa'ibaa dhaga'uuf jenna. Waaqayyo umurii nuuf haa kennu. Profeetonni keenyas koomeediyaanota biyyi kun qabdu. Du'a gurraacha. Wallagga Bahaa magaalaa Guttinitti humni faannoo dhalattoota Oromoo 180 ol bakka tokkotti yoo fixan dhalattoota Tigraay kanneen magaalicha jiraatan 52 ammoo sadaasa 4/2022 qofaatti filuun qarqara magaalattiitti baasanii erga bakka tokkotti fixanii booda abiddaan gubanii itti sirbaa turan. Uummanni reeffaa irra abidda dhaamsee awwaalaa ture. Kana jechuun sadaasa 4 asitti magaalaa Guttin qofaa keessatti nama 232tu ajjeefame jechuudha. Mee amma egaa isa kamii ayyaanni sabaaf sablammii isin jettan? Maqaatu ayyaana malee isin gargaaree dhaloota fixaa jiru abbaa keessan Luusifeer galatoo galchaa jirtu. Maal galgashimii limataa hoo qeedeettana harma muraa gurraan nageenye morma muraa moo ijaan argine. Maali afroota koo barattamii keessi jirra. Tariin jedhaan Ibroota 13 lakkoofsa 2 namoonni utuu hin beekinii nama se'anii ergamoota simataniiru jedha. Inni kun seera uumamaa 18 lakkoofsa 2 irrattis Abrahaam godhee ibsa. Tarii nama fakkaatee seexanatu mul'ate jedheen amana malee ani kun nama hin jiru. Nama qalee morma isaa okkootti rarraafatee magaalaa keessa naanna'u. Nama ajjeesee qoraan itti guuree ibiddaan bobeessu. Amma dhuguma akka sammuu namaatti biyyaatis jedhi, mirgaatis jedhi, waaqaatis jedhi sammuun kana simatu jira. Maal jedhe Iyyoob 32 lakkoofsa irratti dhaga'uullee gurraan dhaga'ee ture. Akkuma keenya harma muraa gurraan dhageenye. Amma garuu situ ofii keenyatti mul'isee ijuma keenyaan darbinee argine. Yaa firoota namni nama ta'ee dhalate tokko nama akka bifa keenyaaf fakkeenya keenyaatti uumne Waaqayyo waan uumeef namarrattis kana godha jedhee sammuu koottis yaadu. Akkuma Iyyoob waa'ee Waaqayyoo gurraan dhaga'a malee ijaan argee hin beekne. Wanta isarra ga'e hundumaa utuu falmatu xumurarratti ofii isaatii inni ofitti mul'isnaan simate kana. Harma muranii, harka muranii, gurra muranii nan dhaga'a malee garaa kootti hin fudhun ture. Amma garuu ija kootu morma muraa waan argeef harma muraa amaneeraa jechaadha.
maal jechaadha kun amma waa gochuun nama dhibu boriftaantu maaltu ta'u boriftaan immoo maaltu ta'uu jira anaan maaltu na qaqqaba dudduuba koo maaltu jira hin jedhu namni akkas godhu kun har'a iyyuu miti har'a boo'u miti wanta tokkittiin isinitti mu barbaada seexanuma mataasaatu nama fakkaatee biyya lafaarratti mul'atee laataan jedha jira macaafa qulqulluura waan ta'eef kanaaf namni amanaa taate namni kiristiyaana taate miti namumti nama taate dhalatte ati waa'ee kanaa callistee hin taa'in iyyi gara waaqaatti boo'i eenyuyyuu haa ta'u kun ta'uun tasuma hin danda'amu narrakkadhee namni hidhamee mirganna sarbame jedhanii morma namaa muranii okkootti rarraafatanii magaalaa keessa naanna'uun kun eenyudha Daawit eenyudha Gooliyaad guyyaan nu agarsiisa kanaaf namni nama taate jirtu waa'ee kanaa callistee hin dhaggeeffatin karaa siif mijaa'e akka amantii keetti tarkaanfii fudhadhu tarkaanfiin ati fudhattu amantiidhaan gara waaqayyotti dhiyaadhaatii isa morma okkootti baatee magaalaa keessa naanna'u kanaa nurraa kaasii miti buqqisi jedhaatii kadhadhaa waaqayyoodhaan maaliif boriifis hin tolu iftaaniifis hin tolu garma fuulduraa eenyuuf hin tolu kun kana adaraa sheer godhaati waliif dabarsaa hundumti keessan afaan qabattee yoo teesse duuni manattuu sii dhufa duuni nafu dhugaa dubbattee du'uun garuu hundumaa caala maaliif du'a dhala namaa ani hin jaalladhu jedha waaqayyo gooftaan machaa jedha waldaa kiristiyaanaa keessatti nama fannisuun egaa kana booda maal akka eenyu beenu kan nu itti baqannu gara waldaa kiristiyaanaatti waldaan kiristiyaanaa gara waaqayyotti iyyiti achi keessatti nama fannisanii gadi baasanii ajjeesuu jechuun gurra namaatti kan hin tolle sammuu namaa keessatti kan hin fudhatamne waldaa kiristiyaanaa keessatti kana ta'e gaafa jedhamu egaa gabaa keessatti immoo asfaaltii irratti siifa dhufu kana booda beeka inni jettee hin taa'in isa morma muru isa harma muru isa gurra muru isa miilla muru isa okkoon baatee naanna'u ani jira jedhee isa dhaadatu kana cabsii kaasii miti buqqisi hundeedhaan jedhiti waaqayyoon kadhadhu kanaaf kan hin kadhanne yoom akka kadhannu ani hin beeku nagaan isiniif haa ta'u. Rakkoon nageenyaa Oromiyaa lakkoofsi namoota gargaarsa eeggatanii akka dabaluu taasise. Aleellaan namoota nagaa irratti raawwatamuuf walitti bu'iinsi Oromiyaa keessatti hammaachaa dhufee lakkoofsi namoota gargaarsa eeggachaa jiranii akka haalaan dabalu taasisuu bata mootummoota gamtoomaniitti qindeessaan dhimmoota gargaarsaa namoomaa beeksise. Naannicha keessatti lakkoofsi namoota buqqa'anii baay'ee dabaluu fi dhiyeessii tajaajilaawwan bu'uuraa fi gargaarsa namoomaa irratti dhiibbaa uumuu gabaasa baaseen ibsee jira. Walitti bu'iinsa daran hammaachaa dhufeen namoota hagam ta'an akka buqqa'an beekuun rakkisaa ta'ullee aangawoonni naannichaa lakkoofsa hanga ammaatti baasaniin Wallagga lixaatti namoota 6,600 akkasumas godina Horroo Guduruu Wallaggaatti immoo jiraattonni 100,000 fi 16,000 buqqa'uu isaanii gabaasee jira. Naannicha keessatti rakkoowwan walirratti dachaadhaan uumamuun fedhii gargaarsa namoomaa akka dabaluuf sababa ta'ee jira. Walitti bu'iinsa dhalatee hordofee jiraattonni manaaf qabeenya isaanii irraa buqqa'aa jiru jechuun OCHA gabaasaa isaa muddee 6/2022 baaseen ibsee jira. Godina Wallagga aanaalee Giddaa Ayyaanaa Kiiramuu irraa namoonni buqqa'anii gara magaalaa Giddaa Ayyaanaatti baqatan qubatan humna magaalichaa ol waan ta'eef mootummaaf dhaabbileen gargaarsaa akka birmataniif aangawoonni 7 gaafatanii turani. Aleellaa hidhattootii kan jiraattonni Finxaalayyaa Amaaraa jedhanii raawwataniin jiraattonni aanaa Kiiramuu gandoota 19 keessa jiran Giddaa Ayyaanaatti baqachuu waanichi beeksise. Dabalataan achumaa aanaa Giddaa Ayyaanaa keessaa kan buqqa'an alatti aanaa Kiiramuu Galiilaa irraas buqqa'anii kan jedhamanis aanicha keessaa dahatanii jiru. Guyyoota muraasa dura haleellaa Finxaalayyiin kun aanaalee godina Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessa taasisaniin namoonni nagaa ajjeefamullee fi qe'ee fi qabeenyaa isaanii irraa buqqa'uu isaanii himamaa tureera. Keessumaa godina Wallagga Bahaa aanaalee godina Giddaa Ayyaanaa fi Kiiramuu akkasumas godina Horroo Guduruu aanaalee Jaardagaa fi Jaartee fi Amuruu irraa namoonni baay'een akka ajjeefamaniif kumaan kan lakkaa'aman qe'ee isaanii fi qabeenya isaanii irraa akka buqqa'an dubbatanii jiru.
Haleellaawwan walitti bu'insaan naannicha keessaa bakka garaagaraatti uumamuun isaarraa kan ka'e jechaan qaama hir'achuu fi qeerraa buquun sarbamoota mirgaa fi nama hamaan qaqqabaa jiraachuu Koomishinii Mirgoota Namummaa Itoophiyaas gabaasa muddee 7 beeksisee jira. Addatti haleellaa tibba kanaa hidhattoota shaniif Amaara keessatti himatanii jiru jedheen koomishinichi godinaalee naannichaa keessatti haleellaawwan raawwatamaniin dhibbootaan kan lakkaa'aman haala baay'ee suukkanneessaa ta'een ajjeefamuu fi lakkoofsi isaanii hangam akka ta'e kan hin beekamne ammoo qaama miidhamaniiru jechuun ibsee jira.